fakkaate intala ofii filattee heerumtee fi abbaan heerumsiisellee tokkoo miti. Ofii filattee akka feete jechuun inni danda'a abbaan. Osoo immoo gartee ani filadhee fi bakkeen ati naafilta sun naan taane jettee na dirquu dandeetti. Kanaafuu waan akkasii sunillee waan jiruuf hin beekne. Jalalaaltee garaa fi isin dho'ifattee na fakkaatee illee akkasumatti jirre jechuudha. Kana amana jechuu barbaadna gartee haadha sii ta'amrii taates osoo gartee yeroon achi hin deemne daftee as baatee cidha isiitii fi agartee taaziyaa akka dhayituu akka namni itti dhufu akka namni isii eebbisu fakkeenyaaf namoonni gara kennaa jechuudha. Osoo isii yoo bakka jiraatte hin dhaqan jechuudha gamma. Namuu rifateetumaan nama itti dhaquudha waaqanii ofirraa ta'anii. Itti dhaquudha buuyyuu miti isin maantu nuu duute Duute jiraatte gadda keessa seenee namni martiyyuu jechuudha. Akkas. Kanaafuu yeroo zaatiyyaa amrii taate sunis haadhuma teeti. Waan haadha teetitti qabatu laata. Haga feete yoo ka aartu taates abbaa warra keetiin walitti aarii obboleeyyan isaatiin walitti aarii abbama feeteen iyyuu walitti aarti jechuudha. Haadha keeti jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi haadha keeti jechuudha. Haadha keetii ilaali isitti haadha gahamu asbahiitiin hin mul'atu. Yeroo hedduu deddeebilee asbahii mul'atu siin jechaa jirra. Maqaan hin dhukkubsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu boleewwan kiyyaa baga nagaan dhuftanii hanaa dhufuu isiniin jennaa. Daraa keessa laayikii sabskiraaybii sheerii gochuun irraanfatinaa. Har'ammoo roozaan ammallee hin argamne jechaa jiru. Dhugaa waa'ee roozaa kana rabbi ishee mul'isu. Maatiin ammallee baay'ee gadda keessa jiru. Waa'ee roozaa kun akkam ta'ee warri jettan hunduma keenyaaf gaaffiidha. Maatiin ishee abbaan ishee irra gadi ba'anii ammas kunoo dubbatanii jiru. Wadaraas ba'ii mul'adhu jedhanii otoo nufillee irraaf ta'ee gara soddaallee dhaqanii gaafatan jedhanii achiis hin argamne mul'anne jedhanii gara warra abbaa manaa isheetti jechuudha. Maatii jaraa gaafannaan ammallee hin argine hin jirtu jedhanii abbaan roozaa baay'ee gadda keessa jiru. Maatiin ishee hundiyyuu sababiin isaa isheetu jaallatee utuu nutu jaallateef ta'e nama sanaa nutu jaallatee fi abbaa manaa ishee kana nutu jaallateef ta'e nama sana qorannee maal jenneetiyyuu itti heerumsiisnaa. Amma garuu isheetu jaallatee fedhii isheedha waanta ta'eef fedhii ishee jira deemtee kunoo akkanatti dhibee rakkoo keessa galtee naam jechaa jiru. Sanas ta'e kanas dhugaa rabbi ishee mul'isu. Yeroo tokko dhuguma jechuun nama rakkisa. Maaliif dhuguma hin baddee aftee wanti jedhamu kun nama rakkisa. Amma piraankii jechuufis nama rakkisa. Amma dhuguma hin jirti moo hin jirtu. Maaluma mee gara fuulduraatti as baati moo as hin baatu wanti jedhamu nama rakkisa dhugaa dubbachuuf. Piraankii jechuufis piraankii miti sila maatiin immoo akkana jedhuure. Ishee yoo piraankii ta'e immoo amma kana muduu dhokattee hafti. Waan hundaafuu dhugaa isaa kan beeku rabbi tokkicha. Nuti warri jararraa waan isaan jedhan dhageenyi haasofne rabbi nuuf dhiisu. Dhugaa isaa rabbi beeka waan ta'eef garuu immoo namni tokko akkamitti badee afa akkamitti badee achi buuteen isaa dhabama. Daa'ima maaliiti namni kun garuugaa nama guddaa yoo taate si garuu hin beekamu akkamitti akka fuudhanii dhoksuu danda'an hin beekamu. Yookiin immoo isheedhumatu aarteedhuma as bahuudhuma hin barbaanne ta'a yookiin waraqattee maaftee ta'a. Waan hundaafuu rabbi maatii isheef obsa kennu isheesillee rabbi ishee mul'isu jenna. Baay'ee garaa nama nyaatti. Waan kana dhugaadha jechuufis nama rakkisa, soba jechuufis nama rakkisa. Ammallee mul'anni jedhaa jiru. Haati isheellee amrii ta'an jedhaa jiru. Kunoo kottu gaddaadha keetiillee dhagee jedhaa jiru. Dhuguma ta'ee soba ta'ee rabba beeku. Isaanis soban ekkeedhaa dhufee hin beekamu. Akka ishee mul'atan as baatuuf iyyuu haadha keetti du'e jedhaa dhufee dhuguma ta'ee rabbi haa beeku. Gaddaadha isheetiitu dhuftee irratti argamtee jedhaa turanii. Amma kun dhugumaadha. Dhuguma waan akkanaa kun dhuguma haati isheellee dhuguma du'anii moo ishee dhuguma baddee hafte moo si qaama seeraatti immoo maaliif hin iyyanne haa ta'u
erga badde jedhame qaama seeraatti maaf hin iyyanne? Qaamni seeraa nama kana seeraan barbaadus danda'u, achi geessee as geessee qorachiisuu danda'u. Seeratti yoo himan qoratamti turte. Garuu amma dhugaasaa kan beeku Rabbuma. Jarris waan isaanis baanii haasa'an dhugaa ta'e hin beekamu. Isheenis baddee hafuunsee dhugaa ta'e rabbi beeka. Waan hundaafuu rabbi ishee haa mul'isu dhugaa. Rabbi ishee haa mul'isu jenna. Baay'ee garaa nama nyaata. Maaliif namni tokko akkamitti badee hafe jedhama. Innaa waan hundaafuu rabbi ishee haa mul'isu jenna. Bakka jirtutti nagaa taanaan inni biraa rakkoo hin qabu. Jireenyumatti yoo aartee abbaa manaa wajjin walitti aartee maatii ishee dhokattee maatii isaas dhokattee bakka tokko taa'uu dandeessi. Hiriyaa iccitii yoo qabaatte, hiriyaa wa'ii yoo qabaatte dhokattee iddoo tokko jiraachuu dandeessi. Yooma isuma namni amma tarii kana ta'etti tanii amma akka jedhani mammaaksa wayii jechuudha. Hattuuni cubbuu tokkoon duutii jedhan. Abbaan horii immoo cubbuu meeqaan du'a? Cubbuu 100 du'a. Tarii abalutu fuudhee namicha abbaa akkanaa sana fuudhee isa akkanaatu fuudhee jedhee shakka. Nama meeqarra maqaa kaa'een maqa balleessa jechuudha. Cubbuu meeqa fudhate jechuudha. Amma dhugaan isaa lafa jiru jarris beeku. Roozaa bira jira dhugaanii. Dhuguma rakkattee badde moo niistee rabbitu beeka. Nu garuu waan beekaa haasa'aa jirra jechuudha. Dhuguma badde jennee yookiin amanaa hin jirru yookiin biraankeedha jedhamaa hin jiru. Qalbiin namaa olii gadi shakkee olii gadi yaadamaa jechuudha. Waan hundaafuu dhugaasaa kan beeku rabbi waan ta'eef isees rabbiin lubbuu ishee waan godhin rabbi ishee haa mul'isu jenna. Waan hundaafuu rabbi ishee haa mul'isu isiniin jenna. Hordoftoota keenyaa mee du'aa godhaafi isinillee asumaan immoo mee dhugaa chaanaalli kun gad deebi'aara. Dhugaa rabbi torbee kana keessa sabiskiraabii gara 10 irraa kaafame 10 gara 15 iyyuu ta'a. Please sabiskiraabii naa godhaa, laayikii sheerii naa godhaa. Warri chaanaala guddaa qabdanii sheer naa godhaa, na jajjabeessaa isiniin jedha. Laayikii naa godhaa. Laayikiin keessan qorichadhaan kininii wayii kininii ta'uu isaa dhageenye amma kunoo bira geenye. Yaa rabbi dhuguma kininiidha jedhanii kininii ta'uu isaa dhageenye. Amma garuu kunoo bira geenye jechuudha. Kanaaf please warri akkaawuntii feekiyyuu qabaatanii itumaan sabiskiraabii naa godhaati. Na ilaala viidiyoo kiyya naa daawwadhaa. Wal haa jajjabeessinu. Nuunis anis dhugaa rabbii warra monii taatanis ta'uu warra ganaa monii taatanillee wal gargaaruu qabna. Isinii daawwadhas sabiskiraabii illee isinii godhaa. Dirqama numatu wal jajjabeessuu qaba. Maaliif namni tokko qobaasaa isa iyyuu ga'uu hin danda'u. Kanaafuu wal jajjabeessuu qabna. Viidiyoo walillee dhaggeeffachuu qabna amma dhumaatti. Yoomuu sagaleen sun isin dabbare jechuudha. Dhugaa rabbi sagalee sun yoo isin dabbare yaadni nama sanaa yoo isin dabbare ana sagalee masaa qannasaatiin arge. Sagalee masaa qannasaa lafa naa ka'a bakka. Sagalee masaa qannasaatii oduun kun yoo isin jibbisiise sagalee isaa qannasaatiin naa dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa ammoo maal jedhama ree? Ilaalaa. Naa taphachiisaa. Okay, naa taphachiisaadha. Dhaggeeffadhaa jechuuf immoo sagalee isaa qannasaadha. Maal akkamitti maal haasicha akkam ta'e wal bukkee darbaa jiru. Kanaafuu please yaada kuni waa'ee roozaa kuni mataa yoo isin dhukkubse dhugaa rabbi waa'ee roozaa kun mataa isin dhukkubse dhaga'uu jibbitanii sagalee isaa qannasaatiitti naa tapsiisaa. Ani san keessan isinii daawwadhe isinii tapsiisaa jechuudha. Jirbiin wal gargaartee arbahiiti moo maal jedhani? Moo laga ceeteedhani? Mitiidha isheen laga ceetu mitiidha. Mitii wal gargaarte. Mitii wal gargaartee laga ceeteedhan. Mitiidha isheen wal gargaartee laga ceetu. Jirbiin immoo wal gargaartee arbahiiti jedhan.
wal fakkaata mammaasichi wal bukkee jira. Please like na godha. Like, share, subscribe na godha. Yaada keessan comment na barreessaa. Wal haa jajjabeessinu. Jabaadhaa, isinin jaalladhaa. I love you maatii kiyyaan isinin jedha.